Guyyaa irraa jalqabee yeroo kusinaa itti fayyadamu jettee ofii waadaa galtee yeroo kusinaa fayyadamuuf kitaaba garaagaraa dubbistee motiveeshinii viidiyoo ilaalte garuu guyyaa muraasa booda mana kee kaleessatti deebitee beektaa? Deebii kee yoo ta'e viidiyoon kun siif. Viidiyoo irraa keessatti yeroo keenya sirnaa fayyadamuuf mala addunyaa irratti beekamaa ta'ee fi namoonni milkaa'oon baay'ee itti fayyadaman Eisenhower Matrix jedhamuun isiniif qooda. Malli kun maal akka ta'e, eenyu akka uumee fi akkamitti jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti hojii oolchuu akka dandeenyu hundumaa isaa isinitti hima. Ani mataan koo erga mala kana fayyadamuu eegalee yeroo koo ganamaa gargaraas itti fayyadamuu danda'e. Viidiyoo kana akka xumuraatti yoo ilaaltan isin yeroo keessan sirnaan akka fayyadamtan abdii guutuun qabu. Dhuma viidiyoo kana irratti appilikeeshiniiwwan yeroo keessan sirni itti fayyadamuuf isin gargaaran sadii waan isinitti himuuf akka xumuraatti na wajjin tura. Yeroo keenyatti sirnaan fayyadamuuf tarkaanfiin jalqabaa nuti fudhachuu qabnu to-do listii qopheessuudha yookaan immoo karoora guyyaa qopheessuudha. To-do listii qopheessuun yeroo keenya to'achuuf tarkaanfii jalqabaa fi isa guddaa yoo ta'u, namni baay'een yeroo isaatti sirnaan akka fayyadamne waan taasisu keessaa tokko karoora guyyaa qabaachuu dhiisaati. Namni karoora hin qabne akkuma bidiruu galaana irratti qilleensi gara boomeetti adeemudha. Kanaaf to-do listii qopheessuun yeroo keenya sirnaan fayyadamuuf furmaata jalqabaati. To-do listii hin qopheessitan yoo ta'e, karoora guyyaa hin qopheessitan yoo ta'e, carraa yeroo keessanitti fayyadamu baay'ee tokko xiqqaadha. Sababni isaas hojiiwwan har'a hojjettan hin beektan, yoom akka hojjettan hin beektan, sa'aatii kamitti akka hojjettan hin beektan. Garuu to-do listii wanta hojjettan har'a yoo waraqaa keessanii yookaan bilbila keessanii irratti barreessanitu ta'e, carraan yeroo keessanitti fayyadamuu keessanii baay'ee bal'achaa adeema jechuudha. Kanaaf iyyuu galgala gaafa raftan yookaan ganama gaafa kaatanu to-do listii yookaan wanta boru hojjettan, wanta har'a hojjettan hundumaa waraqaa keessan irratti barreessaa. Gaafa kana gootan carraan yeroo keessanitti fayyadamuu keessanii baay'ee bal'aadha jechuudha. To-do listii akkamitti qopheessina yookaan karoora guyyaa akkamitti yoo qopheessine gaariidha isa jedhu immoo tokko tokkoon gaafa laallu inni jalqabaa karoora guyyaa qopheessuun dura wanti isin gochuu qabdanu yoo isiniif danda'amaa ta'e wanta boru hojjettan galgala osoo hin rafiin dura yoo barreessitan baay'ee gaariidha jechuudha. Gaafa ganama kaatan enerjii guutuudhaan akka kaatanitti kallattiidhaan gara hojii keessanitti akka seentanitti wanta boru hojjettan hundumaa tartiibessitanii hundumaa yoo waraqaa keessanitti yookaan bilbila keessanitti barreessitanitti ta'e carraan yeroo keessanitti fayyadamuu keessanii baay'ee bal'aadha jechuudha. Achi booda steepii lamaffaarratti wanti gochuu qabdan immoo hojiiwwan hojjettan hundumaa break down gochuu qabdu jechuudha. Kana jechuun hojii itti hojjettan san eessatti akka hojjettan, sa'aatii meeqatti akka hojjettan hundumaa gargar baasuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf barataa taatanii bor baayoloojiin qo'adhaa jechuurraa baayoloojii chaaptar 1 peejii tokko haga 5 dubbisa yoo jettanii sammuun keessa wanta sana raawwachuudhaaf aktiiviidha jechuudha. Maaliif hojii sana maal gootaniitu waan ta'eef break down gootaniitu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wanta hojjettan hundumaa yerootti hojjettan, eessatti akka hojjettanii fi akkasumas immoo yoomii haga yoomii akka hojjettan yeroo isaa wajjin kaa'achuudha jechuudha. Gaafa kana gootan yeroo keessan sirriitti fayyadamuu dandeessu. Inni sadaffaan Eisenhower Matrix fayyadamuudha. Matrix maqaa pirezidaantii Ameerikaa 34ffaa irraa kan dhufe yoo ta'u, yeroo jalqabaaf siistama Eisenhower kan create godhedha jechuudha. Inni akkasitadha. Namni kamiyyuu yeroo isaatti sirnaan fayyadamuu yoo barbaade hojiiwwan hojjetu kamiyyuu bakka gurguddoo afuritti qooduu qaba. Yerootti karoora keessan baastan yookaan yeroo to-do listii qopheessitanitti hojiiwwan hojjettan bakka gurguddoo afuritti qooda. Inni jalqabaa urgent and important. Hojiiwwan baay'ee ariifachiisoo ta'ee fi hojiiwwan baay'ee barbaachisoo ta'an. Fakkeenyaaf to-do listii guyyaa yeroo qopheessitan keessatti hojiin har'a anaaf baay'ee barbaachisaa ta'ee fi hojiin har'a dirqama hojjechuu qabu hojiiwwan kamidha jedhaati minimum hojiiwwan 3 kaa'adha. Hojiiwwan 3 sana raawwataniitu isaan isin akka yeroo keessanitti fayyadamtanitti ilaala jechuudha. Inni lammaffaan immoo important but not urgent jechuun hojiiwwan baay'ee barbaachisoo ta'an garuu immoo hojiiwwan ariifachiisoo hin taane. Hojiiwwan kun yeroo baay'ee hojiiwwan jireenya keenya gara fuulduraa murteessaniitu jireenya keenya jijjiiranidha. Isaanis baay'ee barbaachisoodha garuu ariifachiisoo miti. Kanneen akka fakkeenyaaf kitaaba garaagaraa dubbisuu, iskiilii haaraa barachuu, ispoortii hojjechuu fi karoora guyyaa guyyaa fa'aa baafachuudha. Hojiiwwan kun ariifachiisoo miti yeroo kamiyyuu gochuu hojiiwwan dandeenyudha. Garuu hojiiwwan egeree keenya murteessanidha jechuudha. Hojiiwwan kana maal gootu? Hojiiwwan ariifachiisoo ta'anii fi hojiiwwan barbaachisoo erga raawwattanii booda hojiiwwan barbaachisoo achi garuu hojiiwwan ariifachiisoo warreen hin taane kanarratti darbitu jechuudha. Inni sadaffaan immoo hojiiwwan ariifachiisoo fakkaatan garuu hojiiwwan barbaachisoo hin taane. Hojiiwwan akkasii yeroo itti hojiiwwan barbaachisoo fi ariifachiisoo hojjennutti hojiiwwan nu quunnamanii fakkeenyaaf nuti hojii hojjechaa jirtanu teekistii bilbila keessanii isinii dhufu, iimeelii garaagaraa deebisuu, nama wajjin chaat gochuu, namni tokko hojii mataa isaatiif yeroo itti si waamutti. Hojiiwwan akkasii kun ariifachiisoo fakkaatu garuu hojiiwwan jireenya keenya irratti uumaan daballeedha. Hojiiwwan akkasii yoo danda'amaa ta'e maal gootu?
namni biraa akka isiniif hojjetuu fi hojii sana nama biraatti kennu yoo hin danda'amu ta'e immoo maal gochuu qabdu jechuudha. Hojii sana lakkii jechuu qabna jechuudha. Afuraffaa fi jireenyi nama baay'ee kan ittiin badaa jiru namoonni baay'ee yeroo isaanii sirnaan akka hin fayyadamne inni taasisaa jiru not urgent, not important. Hojiiwwan barbaachisoo hin taanes hojiiwwan immoo ariifachiisoo hin taane. Hojiiwwan kun maal jedhamanii beeku yeroo baay'ee time wasters yookaan hojiiwwan yeroo keenya qisaasisan jechuudha. Akka fakkeenyaatti TikTok irratti sa'aatii dheeraa scroll gochuu akkasumas immoo viidiyoon barbaachisne yeroo dheeraa ilaaluu haasaa faayidaa hin qabne irratti yeroo fixuu yeroo dheeraa hojii malee taa'u. Hojiiwwan kun jireenya keenyaaf barbaachisoo miti akkasumas immoo ariifachiisoo miti. Warri kun yeroo sa'aatii keenya qisaasisanidha jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabdu yeroo itti karoora guyyaa baafattan keessatti hojiiwwan baay'ee barbaachisoo ta'ee fi hojiiwwan ariifachiisoo ta'eef jalqaba bakka kenna. Achiin immoo baay'ee barbaachisoo garuu ariifachiisoo kan hin taane dhumaffaa irratti immoo warreen nama lammaa isinitti hime jechuun sooshaal miidiyaa fayyadamu warreen kana dhumarra yoo hojjetanitti ta'e carraan yeroo keessanitti sirnaan fayyadamuu keessanii baay'ee bal'aadha jechuudha. Inni kan biraa yeroo keessanitti yeroo itti fayyadamtan yeroo to-do list qopheessitan keessatti wanti gochuu qabdanu wanti baay'ee barbaachisaa ta'e is the flow jedhama. Hojiiwwan barbaachisoo fi hojiiwwan ulfaatoo ta'an ammas ni danda'amaa ta'etti ganama hojjechuu yaala. Kana gaafa isiniin jedhu ganama gaafa kaanu enerjii guutuudhaan humna guutuudhaan waan kaanuufi hojiiwwan ulfaatoo ta'an ganama yoo raawwanne irra ta'e carraan guyyaa keenya guutuutti sirnaan fayyadamuu keenya bal'aadha jechuudha. Kanaaf hojiin har'a baay'ee ulfaatoodha anaaf baay'ee cimoodha jettanii yaadda ganama raawwadha. Ganama raawwattanii taanaan hojiiwwan sasalphaa ta'an immoo waaree boodarra galgala raawwattu yoo ta'e isin yeroo keessan sirnaan fayyadamuu dandeessu. Dogoggorri nama baay'ee maalidha? Ganama akkuma ka'e hojiiwwan xixiqqaa hojjeta. Sooshaal miidiyaa fayyadama. Chaatii godha. Teekstii garaagaraa barreessa. Hojiiwwan sammuun keenya hojjechuudhaaf nutti hin ulfaanne hojjenna. Achii booda immoo hojiiwwan ulfaatoo ta'an immoo gara galgalaarra geessina. Gaafa kana immoo sammuun keenya durumayyuu hojiiwwan sasalphaa, hojiiwwan isa gammachiisu hojjechuu waan filatuu fi hojiiwwan ulfaatoo sana hojjechuutti itti ulfaata jechuudha. Kanaaf iyyuu hojiiwwan ulfaatoo garuu yoo jalqaba hojjetaniitu ta'e guyyaa keessan sirnaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo keessa sirnaan fayyadamuu yoo barbaaddan hojiiwwan ulfaatoo ta'e ganamarra hojjedha. Inni kan biraa yeroo itti to-do list qopheessitan keessatti wanti gochuu qabdaniif wanti baay'ee murteessaa ta'e to-do listii keessan yookaan karoora guyyaa keessatti boqonnaa dabala. Namoonni baay'ee yeroo ofii sirnaan fayyadamuu gaafa jedhanu guyyaa guutuu biizii ta'uu jedhanii amanu. Kun dogoggora guddaadha. Biizii ta'uu osoo hin taane yeroo qabanitti wanta barbaachisaa ta'ee fi wanta baay'ee nu fayyadu jechuudha. Kanaaf iyyuu guyyaa guutuu hojii tokko to-do listii utuu boqonnaan fudhatee yoo qopheessitu ta'e carraa yeroo keessan itti fayyadamuu keessanii baay'ee bal'aa. Namoonni baay'ee yeroo isaaniitti akka fayyadamne kan godhu isa kanadha. Guyyaa guutuu biizii of godhu achii booda immoo har'a biizii yoo ta'an bor deebisanii hojii sana hojjechuu hin danda'an. Kanaaf iyyuu to-do listii yeroo qopheessitan keessatti bireekii ofii kennaa sagantaa boqonnaa jechuun pomodoroo teeknikii fayyadamuudhaan fakkeenyaaf daqiiqaa 25 hojjetanii daqiiqaa 5 bireek gochaa daqiiqaa 25 daqiiqaa 5 bireek gochaa gaafa kana gootanuu carraan yeroo keessanitti seeraan fayyadamuu keessanii baay'ee bal'aadha jechuudha. Inni kan biraa riiwaardii ofiif kennu fakkeenyaaf karoora har'a baastan yoo guutummaatti hojiirra oolchisaniitu ta'e ofii keessan badhaasaa laayik fiilmii jaallattan ilaaluu ta'uu danda'a hiriyoota keessanii bashannanuu nyaata barbaadan of affeeruu fi wanta riiwaardii ta'e wanta ofiin badhaastan bakka jechuun ofii keessan kan ittiin jajjabeessisan ofiif kennu gaafa kana sammuun keessanii bor yeroo keessan seeraatti fayyadamuuf aktiif ta'a jechuudha. Kanaaf riiwaardii ofiif kennuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Ofii sirnaan fayyadamuu jechuun kaalkuleeshinii biraan qabu. Warreen waan amma isinitti hime kanadha. Warreen kana hojiirra oolchitaniitu yoo ta'e yeroo keessan sirnaan akka fayyadamtan abdii guutuun qaba. Jalqaba irratti akkuma waadaa isiniif galee appilikeeshiniiwwan yeroo keessan sirnaan fayyadamuuf baay'ee isin gargaaran stiil ani mataan koo baay'ee kan itti fayyadamuu fi baay'ee kan jaalladhu appilikeeshiniiwwan kana sadan isinitti hime. Tokkoffaa irratti nooshiniidha. Nooshiniin appilikeeshinii baay'ee jaallatamaa ta'ee fi namoonni gurguddoo addunyaa namoonni milkaa'oo addunyaa kanaatti fayyadamanidha. Yeroo keessan maanaaj gochuuf nootiiwwan garaagaraa irratti barreessuu fi iskeejulii guyyaa kan wiikilii kan ji'a baasuudhaa fi appilikeeshinii baay'ee ajaa'ibaa ta'edha. Pileestorii irraa buustanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Inni lammaffaan Google Kaalandariidha. Google Kaalandariin immoo tuudee liistii keessa yookaan immoo hojii guyyaa guyyaadhaan hojjettan seeraan qopheeffachuudhaaf yookaan immoo akkuma isiniin jedhee galgala gaafa raftan hojiiwwan bor hojjettan hundumaa yoo isarratti barreessitu ta'e inni
maal isin godha sa'aatiin dhufee notify isin godha jechuudha. Isin beeksisa jechuudha. Appilikeeshinii ajaa'ibaati. Inni sadaffaan immoo focus to doodha. Focus to do yookaan immoo pomodoro tekniikiidha. Inni kunis yeroo keessanitti sirnaan fayyadamu baay'ee isin gargaara. Waa'ee appilikeeshinoota kana diiteelii akkan hojjedhu yoo isiniif barbaadani yaada keessan koomentii irratti barreessaa. Notion Google Calendar Focus Studio jettanii barreessitan yoo koomentiin namni baay'ee koomentii godhe viidiyoo dhimma kanarratti diiteelii isiniifan hojjedha. Isa kanadha viidiyoon keenya irraa akka isinitti tolee fi waan guddaa irraa akka barattan abdii guutuun qaba. Aga xumuraatti waan wajjin turtaniif galatooma nagaatti.